Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadde isinii deebi'e waa sadii of keessatti qabata. Waa sadii yeroon isiniin jedhu obboleettiin teenya takka as Beeruut keessatti duute erga duutee bultii 5 booda akka reeffishii argame inni bira gahee jira jechuudha. Kabiraa ammoo tuyyuu Doolaara foolshiitii obboleettii teenya takka kennanii ishiin afaan jajjabaachuudhaan ofirraa deebisuun akkasuma ijoollee biraatiif ammoo sheer godhi jettee doolaara lachuu waan na argiteef isa isin biraan hin gaha jechuudha. Isa sadaffaa irratti ammoo tuyyuu obboleettii teenya takka ammas kaleen ishii takkittiin feedi ta'uudhaan hospitaala keessatti torbee tokko keessatti yeroo lama akka deegsifattu yeroo takkitti doolaara 150 torbee tokko keessatti doolaara 300 akka gaafatan rakkoo cimaa keessa kan jirtu kunis nagahee jira jechuudha. Hundaa isin biraan hin gaha. Garuu warri viidiyoo kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti nu dabalamaan isiniin jedha jechuudha. Like godha, like yeroo gootanitti isin wanni isin miidhu hin jiru. Nu garuu nu jajjabeessa akkasuma viidiyoon kun nama hunda birallee akka dhaqqabu taasisan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif ammoo tuyyuu share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ishi obboleeyyan kiyya akkuma isiniin jedhe ka har'a waa sadii of keessatti qabata viidiyoon kiyya. Waa sadanuu isin biraan gaha jedhetan abdii qaba jechuudha. Isin ammoo obsaan haga xumura viidiyoo kana dhaggeeffadhaatii hiriyoottan keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ani sila rakkina dhaggeewus himuus baay'ee sammuun kiyya na jeeqamaa jira. Isa dhugaan isinitti dubbadha jechuudha. Baay'ee nan dhagaha himuuf garuu isin biraan gahuun baay'ee na dirqamsiisa. Maaliif waan akkana kana yoo dhageessan baay'ee natti tola jechuudha. Wantoota ta'amu hundarraa kan tokko ragaa isinirraa kan geenye akkuma isiniin jedhu akkas waan akkasiisa nuu irraa xiqqoo hubattan baay'ee dasana jedha jechuudha. Kanaaf kanan isin biraan gahu obboleettiin teenya takka as keessatti Beeruutii kana keessatti duutee reeffishii bultii 5 booda akka argame na bira gahee jira jechuudha. Obboleettiin teenya tana isaan tajjeese of ajjeesse wanni isaan irraa beekamu hin jiru. Islaafuu wanni karaa seeratiin gaafatamus hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana lubbuun namaa biyya kana keessatti saree sanqattee jirti. Sareetu kabajaa isaan irratti qaba jechuudha. Sababni isaas biyya mootummaan biyya keenyaatiif kun walitti dhufeenya homaatu hin qaban waan ta'eef jechuudha. Kanarratti dhugaan isin dubbadha waan garaa kiyya keessatti na gubu yoon ol baasee dubbadde homaa waan rakkina qabu natti mul'atu rakkina qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Biyyi tuni akka biyya kamittuu ijoolleen lammii keenya akkas keessatti du'aa jiran dhumaa jiran rakkoon baay'een irra gahu akkasuma du'anii tureenfi isaanii gara biyyaatti galaa hin jiru. Ji'a 3 ji'a 4 haga waggaa firiijii keessa taa'u jira jechuudha. Kanuma lafa godhaniitu Dubaay deemuudhaan dubartii lamaan wal lolte gillasa biyya jechuudhaani. Dubartii lamaan wal lolte araarsuun waan guddaa ta'e natti mul'atu. Dhugaan isin jedha waan garaa kiyya keessatti natti dhagahame ol baasee waan dubbadde waan rakkoo qabu natti fakkaatu. Dubartii lamaan wal lolte araarsuun kun hojii guddaa ta'ee natti mul'atu. Biyya jidduu rakkoo biyyaa fi biyya jidduu jiru furuudha. Gaheen olaantummaan silaa Prime Ministeriin hojjetu jechuudha. Kun ammoo dubartii lamaan walitti araarsuun isaan atis rakkoon qabdu atis rakkoon qabdu Itoophiyaan jaalatame namni jedhanii walitti araarsuun ani kun hojii gaariidha jedheen fudhadhu dhiifama sanaa godhaa isiniin jedheen jira. Waan akkana dubbachuus maalis ta'uus hin jaaladhu waan ta'eef garuu rakkina biyyaa fi biyya jidduu jiru hiikuudha. Hojiin jechuudha rakkina biyyaa fi biyya jidduu jiru fakkeenya biyya yoo jedhu biyya Beeruutii fi biyya Itoophiyaa jidduu keessa maaltu jira rakkina akkamiitu jira maaliif seera jara hin oolle warri akkanumaan lubbuu namaa ajjeesaniituma zim jedhan kun maaliif ta'aniiti kan jedhamu kun silaa hiikamuu qaba. Osoo ta'e dhugaan isin jedha yeroo Dr. Abiyyiin Dubaay deeme jedha san biyya kana hin dhufa jedhee yaada. Biyya kana waliigaltee waan hin jirreef hin dhufu kaa lammiin akka barbaade deemee haa dhumu. Akka barbaade yoo du'anis reenfisa agaluu haa baatu wanni rakkisa hin jiru jechuudha. Dubaay jechuun biyya seeraan guutamtee jirtudha. Kanaaf kan deeme malee rakkina Itoophiyaa lammii kiyya akka achi keessa jiran rakkina keessan baasafi miti. Osoo ta'e osoo rakkinaaf kan quuqamu ta'e biyya kana dhufe ture. Dhugaan isin jedha baay'ee na gaddisa waan ta'eef jechuudha. Sanirraa nu haa taru. Sanirraa nu taree warri Suudaan keessan as seenaa jiran ijoolleen warri Suudaaniin as seenaa jiran dhugaan isin jedha ammas dhiifama naa godhaati irra caaliin isaanii warri ulfa garaatti qaban. Dhugaan isin jedha baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na gaddisiisa. Madaamonni hanga ta'ame birrii kafalaniiti kan isaan fudhatan biiroodha. Birrii kafalanii waggaatti yookaan amma fakkeenyaaf yoo nama tokko fudhatan
Doolaara 2,000 kan kafalan yoo ta'e waggaa tokko yoo hojjetaniif 1,000 turatti hafaa akkas waan jedhamu wayitiitu jira. Yaa ta'u xiqqaatus guddatus ijoollee kana yeroo fudhatanitti birrii kafalaniiti kan isaan fudhatan. Dhufanii mana tokko seenanii ji'a 3 ji'a 4 hojjetanii ulfi yoo ol guddatu isaan irratti beekanii fuudhanii biiroo geessaa jiran. Ijoolleen baay'ee isaaniitu rakkataa jira. Warri Suudaaniin as deeman irra caaliin baay'ee rakkina irratti kan kufantu jira. Rakkina kanaani kan badheetti akkuma argan du'aati jiran. An dhugaan isiniin jedha. Isa dhugaa wanta kana keessatti gad hubadhaati ilaala ijoolleen biyya Arabaa kamuu keessa jirtan jechuudha. Warra Suudaan as seenan irra caaliin isaanii jechuun ni danda'ama. Ulfa garaatti qabatanii dhufan. Isaanis itti ilaalamu kaa dallaalaan akka barbaade birrii isaanii irraa nyaate akka barbaade isaan godhaatii kan biyya kanatti gatu. Madaamoonni asii ammootuyyuu ji'a 5 ji'a 4 hojjechiifatanii birrii malee dhagaa isaan biirootti deebisaa jiran. Birrii ani ittiin fidayyuu na hin deebisneedha. Isaanis dhugaa qaban isaanitti ilaalamu bar waan kanarratti jechuudha. Kanaaf lubbuun namaa akkuma saree taatee jirti. Sareetu kabajaa qabamoo biyya kanarratti jechuudha. Kana wanni ani keessa kiyyatti baay'ee na dhagahame islaafuu seerri wayii kan jiraatu ta'e karaa Suudaaniin kan seenu san ammas kutuu ni danda'ama. Walumaa galatti achiin cufamnaan homaa mirgooyitu hin jiru baras keessa. Homaa wanta akka hin jiru akka barbaadan gochuu danda'ani. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya osoo haga dandameen karaa Suudaaniin warra seenan kana lakki hin seeninaayi. Dallaalota achi keessa hojjetan san hanga dandame namni beekta yoo jiraatan. Asirraa maaltu jira miti. Inni siniin jedha obboleeyyan kiyyaan baay'een dhugaa rabbiin baay'ee mataa kiyyana jeeqamee jira. Baay'ee nama saalfachiisas wanti ta'amaa jiru. Wanni madaamoonni haasoftus baay'ee mataa gan nama dhukkubsa. An dhugaan siniin jedha. Ammootuyyuu kana kan rabbiin irraa sinaa eeguun siniin jedha waan biraa homaa gochuun hin jiru. Ijoolleen irra caaliin isaanii yeroo ammaa kan biyyatti deebi'aa jiran ifaajee isaanii gatanii itti deebi'aa jiran dhugaan siniin jedha. Ifaajee isaanii gatanii kan ji'a 7 kan ji'a 3 kan ji'a 5 kana olii naay lubbuu kiyyatu na caala jechuudhaan gara biyyaa deebi'aa jiran. Kun ammootuyyuu kan rabbi irraan tareetiin namni tokko seexan immoo itti fidee lubbuu isaanii kan dabarsu jira jechuudha. Namni tokko miti. Namni akka tokko yaadu tokko si yaadu waan ta'eef jechuudha. Kan birrii dhaman osoo lubbuu ofii irratti faradaa jiran. Haay kan ammootuyyuu rabbi qalbii keessa godhe kan rabbi yaada garasii hin finne birrii isaanii ifaajee isaanii dhabanii galaa jiran gara biyyaa. Kunis seera dhabuun sirraayi. Seerri biyya kana keessa hin jiru. Itoophiyaan asii mootummaan asiitii fi kan biyya keenya homaa waan wal beeku hin jiru. Sila kana ta'eef jechuudha. Isattaan Sudaan birrii obboleettiin teenya takka naan geesse jirti. Birrii 4G yookaan kophee naa kenne. Anammoo birrii inni duraan naa kennaa ture wal fakkaatu nan didee ijoolleen nama lama mana tokko keessa hojjetanii fuudhee kenneef namichi yeroo kennutti mucayyoon yoo laaltu birrichi kan inni duraan kennaafi ture wal fakkaachuu ni dida. Garuu birrichi isheen na argite asmarratti kan argitan kana birriin kun hinata lamatas keessa jiran ni beeytan bifa lama jira jechuudha. Tokko kan duraanii amma immoo haaraan dhufni jira. Haa ta'u malee birriin kun kan duraanis 4G jechuu hin dandeenyu maaliif isa akkamitti akka laaltan viidiyoo biraa irratti qabadee isiniin deebi'a. Akkamitti akka laalamu keessatti waan laalamu wayiiti jira. Garuu mucayyoon beeytee birriin natti naa kennituun 4G dha yookiin koppiidha. Birri biraa doolaara qulqulluu naa kennini jetteeni namichis baay'ee lolaanni ture ijoolleen nama lama. Waan ta'aniif afaan jajjabaatanii birrii fuudhanii namichatti ni deebisanii san booda inni birrii noormaalii fuudhanii kenneefi intalli akkanaan jettutti jechuudha. Ishiidhaa kenne ishiirra jammaruu heda ishiirra jammaree anaafis naa kenna akkasuma mootiyyuu ijoollee isaa biras kan hojjettu habashoonni achi jira waan ta'eef hundaafuu silaa birrii kooppii nu kennu heda afaan nu itti jajjabaanneen birrii kana akka nu kennu taasisnee jirra naan jette jechuudha. Dhaamsa kana immoo isin biraan ga'uun qaba waan hin jedheef isin biraan nan gahaa akkasitti yaada akkasiisan shakkii akkasiisan kan irraa qabatta yoo ta'e dhugaan isin hin jedha birrii keessan irraa fudhattanii harkatti hin qabatina chaansin jiru kana jechuudha. Akkas shakkii akkasiisan qabaatan namni kun yookaan immoo madaamin kun birrii kooppii yookaan 4G naa kenna jettanii yookaan yaaddan ta'e birrii yeroo isinii kennanitti yeroo isaan akka baankiitti isinii galchan taasisaan isiniin jedha. Viidiyoo biraa irratti ammoo akkamitti akka laaltan viidiyoo hojjedheen isinitti mul'isu jechuudha. Birrii yeroo irraa fudhattan akkamitti akka laalamu yookiin ammoo kan ittiin laalamu inni jira. Doolaaran kan ittiin laalamu ni jira isas yoo bitattanii ittiin laaltan baay'ee gaarii natti fakkaata warri shakkii akkasii qabdan jechuu kiyya. Ijoolleen tun jala baatee jirti yaa
Animmoo warri shakkii akkasii qabdan irraa fudhattanii harkatti hin teechisina. Akkuma mucattii doolaara 1000 qabattee galtee akkasitti martuu kooppii ta'e san akka hin taane adaraan isiniin jedha jechuudha. Ifaajii keessanii kun ammoo baay'ee nama aarsaa hayi guutumaan guutuutti hin qabnu isa jedhasa wayya. Kooppii namaa kennuurra hin qabnu lakkii hin qabnu nuyyuu waan nyaannu hin qabnu isa jedhasa wayya natti fakkaata jechuudha yoo akka kiyyaa. Isa sadaffaa irratti akkuma isin jedhe obboleettiin teenya takka ammas miidhamumarraa ta'uu danda'a, miidhama garaagaraa irraa ta'uu danda'a. Akkasumas bakka wantoota mana keessatti ittiin qulqulleessan waa filaashii mina miidhama wantoota garaagaraa humnaan hojjechuurraa ta'uu danda'a. Kan mootuyyuu kun ajajuma waaqayyooti. Yookaan waan akkanaa kanaan ni tuqamta jedhe yoomuu irraa naftu natti fakkaata jechuudha. Kanaafuu bakka isin jirtanitti waaqayyo gooftaan isin haa eegu harka isaa isin jalaa qabatu dhugaan isin jedha.